Ashamar kafuune daawwattoota keenya qophii Dinqa Oromoo qophii keenya guyyaa har'aa kana keessatti keessummaa tokko isinii qabannee dhiyaanneerra kuma beekamuudha. Qophii keenya qophii Dinqa Oromoo keessatti wantoota dinqa keessatti dhokatan beekumsawwan aadaa, seenaa, safuu fi kan kana fakkaatan hayyoota muuxannoo gaggaarii qaban isiniif dhiyeessuudhaan yeroo gara yerootti irraa akka barattaniif sagantaan kun xiyyeeffannoo isaa kenna. Egaa qophii keenya har'aa kana keessatti keessummaa tokko ardii Afriikaarraa isinii qabadhee dhiyaadheera. Keessummaa kana duukaa kan turu ani beekan Gulummaaranaati, ogeessa teknikaa keenyaa obbo Gadaa Araaraati. Egaa kallattumaan keessummaa keenya kanaa wajjin isin barsiisuudhaaf innumti akka inni isin baruufan carraa isaaniif kenna. Mee obbo Leellisaa Aadaa Bantii daawwattoota keenya daawwattoota qophii Dinqa Oromoo wajjiniin wal bari. Gaariidha, ani Leellisaa Aadan jedhama. Kan dhaladhe Jibaatiif Macca. Aanaa Dandi magaalaa guddittii Shigiinchi. Kun beekama. Baadiyyaatti dhaladhe aadaa keessatti immoo innaan biyya jiru farda gugsiin jaaladha. Gombisaa barnoota baranis baradhe mana barnootatti immoo fiigichaa fi jimnaastikiin jaaladha. Kanumaan isin jechuu danda'a. Obbo Leellisaa Aadaa Galatoomii, egaa akkuma ilmi qotee bulaa kamuu taphataa yookaan hojjetaa guddatu tokkottidha kanatti nu ibsaa jirtu. Aanaa Gincii Dandii jettee egaa Gincii seenaa qabaa, seenaa Oromoo keessatti seenaa qabsoo Oromoo keessumattuu bara dhiyeenya kana keessaa fincila xumura garbummaa seenaa qabaa, seenaa Oromoo keessatti seenaa qabsoo Oromoo keessumattuu waa'ee Gincii egaa waa'ee Dandii waa'ee naannoo Amboo fi iddoo biraa waan baay'ee kaasuun hin danda'ama. Har'a xiyyeeffannaan koo garuu ati gama hedduun gumaachaa hedduudha Oromoodhaa buustee jirta. Dhimmi koo har'aa garuu gama aadaa isa amma jette kanaa irrattan luucceffadhee gaaffii tokko siif kaasa obbo Leellisaa. Dhiyoo darbe waggoota dhiyoo asitti kitaaba lama kitaaba gurguddaa waan aadaa, waan seenaa, waan safuu fi waan amma qaata dubbatte kanaa gugsii fardaa waan Oromoon qabu kana baasuu keedha quba qabna. Maqaan kitaaba kanaa Kudhaama Seenaa jedha. Egaa mee kudhaamni seenaa maali? Akkuma kana immoo mee kitaaba kana barreessuudhaaf maaltu si kakaase? Qabiyyeewwan kitaabota kee kanaa immoo maali? Gaariidha. Kitaaba koo akka inni barreessu kan kakaase seenaa alagaan barreessaa ture jallisee dabsee hambisee gara malee waan gara dabarseef seenaa Oromoo kanan barbaadutti kan jedhe jecha kanaaf barreesse. Maqaa kitaaba kootii immoo Kudhaama Seenaan jedhe. Kudhaama Seenaa namoonni asoosama se'u seenaa dhugaati. Kudhaama jechuun kitaaba jechuudha kaa tokko. Jechaadha. Keessayyuu waan abbaan namaa kuusu jechaadha. Kuusaa jechaadha. Deebi'ee namni baay'een kan beeku immoo kudhaama jedhanii qoricha mormatti hidhatan yookaan ciqileetti hidhatan jechaadha. Daawwaa yookaan daawwaa sana jechaadha. Kanaafin kuusaa aadaa yookaan kitaaba aadaa seenaa waan hundumaa of keessaa qabachaa kuusan akkuma kuusan waan abbaan namaa kuusu dinagdee dabalatee waan hundumaa kuusan waan hunda of keessaa maqaa kanatti moggaasee kanaaf maqaa kanatti moggaasee. Egaa kitaabichi lama tokko 2013 bahee biyya keessatti tokko immoo alatti maxxanfame lammaffaa kun maxxanfamee bahee lachanuu ni duraas walumatti hidhata qaba. Kitaabichi dachuuyyuu maaliif seenaa aadaa amantii jiruuf isa duraanii Oromoo irraa kan jalaa olee ol guddisi gara addunyaatti jecha. Isa kana immoo Afrikaa irraan Kuush Nubiyaa gidee gara kana hedduu qaroomina jiruu fi waan jiru waan hundumaa hammata. Kitaabni duraa kutaa 6 of keessaa qaba.
Innis seenaa, aadaa, amantii kana amantiinis kan addunyaa kanaaf kan aadaa isaa waaqeffannaa jechaadha. Inni lammataas akkasumatti kutaa ja'a qabaa seenaa, aadaa, amantii, hawaasummaa kan hunda hammataa jechaadha. Sanagaa kitaaba keessaa argattu hunda isaatiin jechuu barbaada. Obboleelli isaa utuma waa'ee kitaabarraa hin fagaatini kitaabni kee kitaaba seenaa kutaa tokkoffaa Oromiyaa keessatti akka maxxanee fi keessumattuu qorattoonni yuunivarsiitii irra jiran akka isaan wabii godhatanii qorattoonni kitaaba sana argatanii quban qabaa. Barattoonni keessumattuu antiroopooloojii irra jiranii fi barattoonni afaan Oromoof og-barruu irratti qorannoo isaanii xiyyeeffannoo taasisanii ijoolleen digirii tokkoffaa baratanis ta'e digirii lammataa baratanis ta'e ijoolleen PhD baratanillee akka isaan wabii taasifataa turan quban qaba. Amma tokko kitaabichi kitaaba bilchaataadha, kitaaba guddaadha, dhuguma kudhaama seenaati egaa kan kudhaammatanidha. Argitee kan kuushnaan jette amma gama qaroomina kuushitti sin geessin dura achi keessatti kitaaba sana keessatti waan Oromoo jechuma Oromoo jedhu iyyuu mee gaaffii kana akkamitti akkan si gaafadhu hin beeku mee Oromoodhuma jechi jedhu iyyuu ati egaa seenaarra xiyyeeffattee aadaarra xiyyeeffattee eessaa bahee Oromoodhuma jechi jedhu jecha maaliitii akkamittiinis beekama amma gaa Oromummaaf du'a namni Oromummaadha ani Oromoodha jedha namni ija guute maali Oromoon obboleellisa? Gaariidha Oromoon jechi jedhu jechuma innaa dhalli namaa uumamu waliin uumame akka namoonni amma jedhanii dhiyoodha siyaasa uumame kan jedhanii yookaan faranjiitu kan jedhu ta'in Oromoo kan jedhu kitaaba qulqulluu keessattis kaabee jira. Oraam yookaan Oorii yookaan jedha kitaaba qulqulluu afaan Amaaraatiinis uumame. Amma maal jedhu Oraam suni Afrikaa keessatti abbaa Afrikaatii garuu bishaan cubbuu dhufee balleessee dhabamanii kana booda gara Afrikaatti dhufee Afrikaa dhaalee jedhanii barreessan keessatti amantii keessatti jechaadha. Garuu ani kan hordofee karaa hundumaa akkamitti inni hordofu bishaan addunyaa balleesse illee hin jiru, warraalee sun illee hin banne, Oromoon sun illee hin banne, Afrikaa dhaalanii Afrikaa keessayyuu Oromoon Afrikaa Nuubiyaa fani Meeroo irraa kaasee amma dhaqee galaana Hindii ga'utti giriiree badhatee kan jiraate jechaadha. Oromoon bu'uura kuush ta'an saboota hundaafuu bu'uura. Qaroomina kuushilleen qooddatee nama yoo nagayedha otoo hin badin jechoota kuush duriilleen otoo hin gatin yoo dhahan jechaadha. Warri immoo qorannoo qoratanii dhala namaa qoratanis bakki dhala namaa asuma sulula Abbaayyaa keessa ta'u Herodotus Faasinnaa barreessan immoo bakki Edan jedhan bakki jannata Edan jedhanii bakka badhaatu bosonaan kuufamtu bishaan isaanii bishaan qoricha ta'e qaban kan jedhe asuma Nuubiyaa keessa jechaadha kan barreeffamee kan jiru. Kanaaf Oromoon amma uumamee wanti Oromoon dhala namaa qabaate jedhee kitaaba qulqulleessa kaa'amee jechaadha. Afaan Amaaraatti yeroo horii zafixat kan jiru keessa jira argachuu danda'u. Garuu sana geeddaranii kuushis kan nuyi jedhe nuti ofiin hin jenne garuu kuusadha ta'e Oromoo keessa kan jiru kuusadha kushaayit isaanii kuushanii sana boodas immoo Itoophiyaatti kan jijjiire warma alagaati Oromoon sana naannoo Oromoo jiraatu Itoophiyaa kan jedhe sigaasa Utuu jijjiiramuu dhundhummaa kan Oromoo ofiin jenna ammaatti Oromoo ofiin jenna kan biraan beeku garuu akkuma bal'achaa deemen gosaanii of waama gosaan Booranaa, Maccaa, Tuulamaa jedheetuma Agawoo, Qimaanti kan jedhan kuni Daamot kan jedhan kuni biraanchuma dameedhuma Oromoo jechaadha. Oromoo
أكست فيه بودا مو جارب أفور كدافور مكاهارا نباس نيتشار مكاهارا قالنا خنجرو يتموجا سنتا أفور سدي تمت يرو لما تا كداسجل سجل تبي لما تمون كيس أبا باهري يعني إنهم يرو لما تا في كتاب كيس خايتشار يرو الكبا أورومون مكا إسا دفسني كم بريسن كدافور سدي تمت فتح نجستي في كبر نجستي هت بري فتن ولا بشايتشار سنرى كأيتي إذا جيرما كتوفي أكسي ترومون أكسي keessumattuu mee waan amma bitta negest kibra negest waan jedhamu kana utuu xiqqoollee naa ibsitee natti tola amma maaliifan kana si gaafadhe seete haalli atartammaa naa ibsaa jirtu kun qalbii namaa waan hawwatuufi jecha kee keessattis waa'een abbaa baahiree ati jette sun 1890 moo 1990 keessa 1992 Ayya galatoomuu sana kanaa qulqulleessituufani egaa maqaa nuti hin beekne sana fuudhanii nurra kaanii jette malee maqaa Oromoo jedhu sana ittumaanuu ardiin dhalatee ittumaanuu sabni dhalatee kuush kunumtuu Oromoodhuma sanadhaa jechaa jirta ati akka qorannoon kee yookaan qorannoon dhimmi beekumsaa duudhaa yookiin aadaa Oromoo si agarsiisetti mee egaa kanumaa wal qabsiisee waan fitta negest kibra negest jedhan kana mee xiqqoo warraa naa ibsimeetu gaa waan biraatti hin darbiin. Gaarii nagasii tan dhufaa jechi isaanii alagaa nu moggaasu amma ittiin namni keenya jibbu suni jechi gaallaa jiru suni alaa hin dhufne jecha gadaan jedhurraa quxuranii fudhatan yeroon isaa jedhan eenyuun faranjoonni barreessaniiru Pilaatoonichis barreessira Piiter Joon waan sanis barreessira maal jedhaa yeroon isaa maqaa kan kennanii fi yeroo Oromoonni Atroonos Maariyaam kan jedhamtu gubanii jedha. Atroonos Maariyaam kuni wallo keessa. Laargaa 1480. Maaliifii warra amantii kiristaanaa fudhatee warri fudhachuu dide ari'antu naannoo Amaaraa isaanitti ari'anii dhufantu gara wallootti siqanii Oromooti kooluu galan jechaadha. Ofitti Oromoo fudhatee kooluu galtummaa isaanii fudhatee fi bakka kennee fi otoo jiraatanuuyyi bakka Oromoon itti waaqeffatu tullu Oromoo irratti arfaasaa waaqa geessanii mana sagadaa Maariyaamii ijaaran jechaadha. Tulluu sana irratti ijaaranii miyyoomaa ijaaranii gimbii miti. Mana sana nurraa kaasaa maaliif iddoo kunii jedhanii itti dubbatan jecha jara sana. Hindidan achumaan naannoo sana qabatee kan jiru galaani. Achumaan itti ba'anii manittii gubanii jara hari'an jechaadha. Amma sanarraa kaasee gaa jecha galaan jedhu ni biraamsanii gaallaa inni galaan dhufe jedhanii achumaan walitti daddabarsanii sana waan hafe jechaadha. Amma gara fitta nagastiitti immoo kibra nagastiitti naan sii deebi'u seenaa qaba kitaaba kana kan qopheesse barnuu kana qopheesse kitaaba jechuun dandeenyu warra kooptikii Gibsiiti calqaba kan barreesse maaliifin amantiin kiristaanaa Abisiiniyaatti kan dhufte yookaan Habashaatti kan dhufte Gibsi irraayi. Gibsi quunnamtiin godhini nama Sooriyaa ta'ee naggaadee kan nagadu hiriyaasaa Oksoodoos kan jedhamu wajjin dhufanii kan Gibsi irra ba'anii itti himan uummata akkanaa garree uummata amantii arginee dhufne itti himnee jennaan maal dhiiftanii deemtanii maal itti nuudee fi warra mootii kana uummanni fudhanne warra mootii qofatu barsiisu inni naadu ammas kan biraa achuma erguuf Gibsi irraa gaaf taaniitti jaarraa salgaffaatti dubartiin cimtuun daayinastii Aksum sana balleessite jechaadha dubartiin Yuuriit Guddittii jedhu warra Arabaamoon Almaa jedhuuni maqaa isaan immoo takkatuu eenyu geeduu maqaa adda addaa kennuuf sirriin barreessan takkatuu Aramanii jedhu takkatuu Israa'el jedhu takkatuu Agaw jedhu waa'ee kennuuf ishiin garuu kuushumaa ishiin garuu Oromoodhuma. Amma daayinastii sana balleessitee innaa jettu amma warra Agawoo
mootummaa dhufan jecha ishiin qabatanii mootummaa dhufanii naa jiranii akka durii achiin kan keenya muudaa Paappaasii jedhanii namni harree jedhamu warra ga'u keessa. Walumaa gala Oromoo sinnaa sana warra keessa qabanii jiru itti ergate warra Gibsiitti. Amma tumaa warri Gibsii lakkii Itoophiyaan kashii muudachuu hin dandeessu. Asumaas ni ergamaa jedhu. Achuma maalifii fi kan keenya muudaa ammachi filmutti duwwaa ta'aa jedhanii falma jechaadha. Hindi dan. Egaadhi seenaa isaanii irra dinnaani lolli toora yeroo gara waggaa 200 gahan otoo Paappaasii eenyuudhaan dhufin. Gaafa inni maal yaada warri Gibsii amma gaa yeroo dhaqanii Paappaasii hidhanii warqii loon eenyu kana garba jedhanii namoota kana aranii geessu jechaadha. Amma isaan sana argatanii kan isaan gallaksuu dhiisanii Paappaasummaa sana. Amma bara Sillaasee dhufee Haile Sillaaseen ofirraa kutuutti jechaadha. Amma achumaan shira sharanii warri Gibsii Koptikiin kitaaba otoo baruu fuula kudhan Kibra Nagast fi Fita Nagasti lama qopheessanii nama dhibbaaf ta'an immoo isa Kibra Nagast jechaan kabaja mootummaa kan jedhu Kibra Nagast jechaan kabaja mootummaa jechaan Fita Nagast jechaan seera feera kan jireenyatii fi kan lubbuu jechaadha. Fita Nagast fite jechaan haqa jechaadha. Kana qopheessanii dhibbaaf ta'an ta'anii Laalibalaa dhufanii mootii isinii humnaa fudhattanii keessanii miti kana ga'ootii miti kan sanyii Salamoonii kanaafuu warra Amaaratu Salamoon irraa dhalate dubartii Saabaa jedhamturraa namicha Salamoon jedhamurraa dhalatanii kanaaf mootummaa kan isaati malee jedhanii jennaan dinagdee jechaadha. Kanaaf lolli ka'ee Amaara keessa kun amlaa keessatti gargaaramee keessatti naasana keessatti taglamaa utuma jedhamuun nama cheerchii dhaabanii firuu miila hojjetaa lola sarratti bilisaa citee isaan garuu jawwee miila kutee otoo dhaabatee eenyu godhuu jedhanii sagara godhuu jedhanii garuu lola sarratti cite. Achii lolli godhamee warra gawa kana rukutanii yeroo sana mootii itti balaa kan jedhamu inni dhiyeessee gara Oromootti dhiyeessee gara warra Yimanoo ga'ee itti qabanii qalanii ajjeesan jechuudha. Kana booda mootummaa Amaara calqabaaf sanyii Salamoon gadhaabanii amma dhufee bara Haile Sillaasee ga'utti sanyii Salamoon sanyii. Egaa barruu sana fuudhanii afaan Koptikiitiin barreessanii afaan Koptikiitiin Arabiifatti jijjiiranii amma mootummaa Zaraayikoobitti jijjiirre. Afaan Amaatti jijjiirre afaan Giziitti jijjiirre jecha sodaatanii jijjiirre ofiin isaatiif dubbisu warrooti Gibsii sun isaan dubbisu itti raayuu. Achumaan booda jijjiiranii itti dabalan jechaadha bara Zaraayikoob. Meeqaan gaanammaa 154 ga'e jechaadha. Kudha isaan kun barreessee dhufan. Egaa sun amma bara Haile Sillaaseetti seera biyyattii heera biyyattii itti fayyadamaa cheerchinii fi mootummaan itti fayyadamaa achi ga'e jechaadha. Bakka lamatti turanii fitihaa kan mana sagadaa kan mootummaa kan bulchiinsaa jedhanii isum sana. Kanaaf amma bara Haile Sillaaseen 1954tti Fita Nagastii sana biyya bulchaa kan ittiin bulchaa tolchaa qeessonnii fi mootonni qofti. Amma Fita Nagastiin akkasitti uumamee sana keessa jaarraa arfaffaatti 15 ta'uu isaatii 1480tti jecha keenya maqaa keenya kanaa keessa galchan jecha akkasitti kan ishiin uumamte akkasitti dhufte kan isaaniitii miti. Kanaafuu jechi kan Salamoon jedhu sunillee sobaa Aba keenya illee sobaa Itoophiyaan binneen turre maqaa mootota Kuush hunda keessa kaa'eera. Hunda isaanii amma Daruun Kiristoos amma Sargamoollee kaa'eera maqaa isaanii. Kanaafuu sana keessa hin jirtu isaantu keessa kaa'e bara isaas ol galii jeeqanii. Salamoon kan jiraate dhaloota Kiristoos dura almost gara waggaa 900 jecha. Walittuu akka isaan jedhan garuu ishii Saabaa giiftii warra Saabaa kan ammoo warra Arabaa keenya jedhanii konfirmi godhamee warri qorattoonnillee kan adda baafatanii kan warra Yaman ta'uu ishii kan Arabootaa ta'uu ishii beekameera jechaadha. Kanaafuu ishiin ennaa jiranii isaan achirraa waan dhufaniif Habashoonni yookaan Ajaaziyaan yookaan Himiraat kan jedhan achirraa waan dhufaniif achitti mootii isaanii ta'uu dandeessi. Garuu kan Itoophiyaan turre tasuma sobuma kan Minilik jedhanii sobuma inni uuman warra Gibsiitu uumee kenneefii jechaadha.
Galatoomii obboleellisaa dhugaaf taanaan egaa mee boodana deebiste hin jedhiiniiti mee atoo waggaa 3 dura natti fakkaata sagalee raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa kan dhagayetti ogummaan keellee ogummaa seenaa natti hin fakkaatu akka paayileetii taate akka xiyyaara balaliistuudha yeroo sana sagaleedhaan waa'ee kee kan hin dhagaye dhimma kitaaba ta'e irratti gaafiif deebii taasistu sagalee raadiyoo Ameerikaa faana. Mee waa'ee sanaa duuba deebitee nutti himtaa waa'ee ogummaa kee akkamitti wal siisime kun ogummaan kee yoo sana ture mee waa'ee ogummichaa nu yaadachiisime. Baay'ee gaariidha. Egaa ani ennaan mana barnootaa jiru waan teeknikala kanan barachaa ture hawwiin koos immoo yuunivarsiitii garee injiinarii ta'uun barbaadaa ture yoo sun hanqate dooktaruma ta'uun barbaade barnoota hundumtuuyyuu kutaa sagalee irraa kaasee naachuraal saayinsiidha jechuun fiiziksii fa'i keemistirii fa'i kanaa wal qabatee immoo egaa waan teeknikaa kanaaf fiiziksiidhaan wal qabatee kana ture booda tasuma hiriyaan koo deemu malee naan jedhee dhaqnee egaa humna qilleensaa dhaqnee garee chaach dhaqee humna qilleensaa dhaqee galee taniin biyya alaatti ergamee biyya alaatti dhaqee baradhee gurbaan sun illee meedikaalii kufee na biraa hafee inni baay'ee hawwayyuu anuma tokko ayyuu qabu garuu biyya alaatti hin deemtennaan haroota garaagaraa suppasoonii kan jedhan jechuun jeettii ishii baay'ee fiigduu fi ishilleen suuta itti deemtulleen helikoophtaroota garaagaraalleen ishii kan nama feetullee ishii kan lolaallee kan nama qofan oofaa ture jechaadha. Egaa keessattuu egaa kanneen ani waa'ee gara seenatti jechuun kan jalqabee yeroon tiraanspoortii helikoophtara naan jiru kutaa arfan Itoophiyaa keessatti kutaa qofa ture otoo taari bilzoomini kutaa arfanuu kana keessa deemichaa ganda isaa hundumaa baadiyyaa isaa hundumaa bakka deemutti namoota jaarsolii kan arga. Kanaaf keessayyuu kan baay'ee na hawwate hojii wayiitii fi naannoo raayyaa Asaboo dhaqnee bakka waajjira isaan tiitiitti dabalii waajjiraati. Kana kan jedhu waajjiraadha wantichi waajjira doobbaa aangoo kana aangooti isaan jallisanii warra Oromoo ofumaan sirumaan waamu. Amma achitti qubannee innaa jennu jaarsoliin lamaan tokko akka dirroo qubannee qarqara dhaabbatanii ulee isaa keessatti keewwatanii ilaalanii giingoo qabdii jedhan. Amma giingoo maali? Jennee gurbaa yaa gootinnee gaafanne sodaatatuma giingoo jechaan miila ishii gommaa ishiitiin hin jedhan. Amma giingoon waan battan beeka lammata deebitee immoo murtuuttee qabdii jedhan. Isa gubbaarraa naannoo sana murtuuttee afaan Oromoo dubbifnaan afaan Oromoo dubbata ammachumaan itti dubbannaa afaan Oromoo dubbannaa aadaa isin keenyumaan hojjetan jechaadha. Achi fuudhee itti agarsiifnee hundumaa akkas adda baate ammas lammata rakkoon tokko nagaa nyaanni ta'uu fiidee jennaan dooktaroota fuudhee achuma raajaa Asaboo bakka baallaa qabna jechaadha. Bakka baallaa dhaqnu namni naannoo isaa tokko beekuutti na fuudhee mana tokko na geessee afaan Amaaraatiin aannan naa kennee jedhaan jaartina saayil miti jaarsi moo qarqamsa taa'eetuma waan uffataa hojjeta ammachumaan afaan Oromootiin tisiisa keessa buusii jedheen aannan keessa achumaan gurbaan afaan Oromoo beekaa tisiisa dhiisii waan feetti keessa buusii naannoo Oromoon barbaadaa jedheen ammachumaan mataa qabatee daakootumaa jedhee kan harkatti maratee isinii qaluree isinii qalumaree jedhee nukaatee lakki jennee dinnee deemcha. Kuni Oromoon bakka hunda kayyuu lafa kaasee seenan maali jedhee kan kaa'u qorachuu jedha. Ammachumaan egaa kitaaba walitti qabachuu jedhee namoota iddoon deemu dhumattuu jaarsolee dubbisu baannaan dhaqe kibbannaan dhaqe baadannaan dhaqe boorannaan dhaqe boojjamennaan dhaqe naan argadha Oromoota akkuma carraa ta'ee ta'e kanatu na kaasigaa ollaa Itoophiyaa kaas immoo seennannaa seenu kana aadaan isaanii tokko tokkoon isaa kan Oromootu fakkaatu maqaanis immoo maqaa Oromootu irratti dhiyaatu kanumatti maalun uummanni kan jedhu akkan seenaa kana qoradhu na godhe jechaadha. Akkan seenaa kana qoradhu na godhe of jedhu immoo egaa hojiin suni nan dhaabee hojii balaluu kan dhaabee dhimma siyaasatiin anillee siyaasan jaaladhuuyyuu sababan qabaman jibbuu fi amma gaaseenee namoota
Ina kana itti mega biyyatti Finfinnee namoota naayimu maaloo kitaaba barreessinaa jedhan namoonni kitaaba barreessinu uummata sibanaa jedhanii tole jettee nagaa kitaaba kan walitti qaqqabadhe duraanuyyuu nootti qaqqabadhe kan sun dhumaa ilaalee barreessuu calqabee namni utuun barreessee anumaa fixuu maxxansii anumaa qophaa'u namicha siifa maxxansiisanaan jedhe Oromoo tokko hidhan jechaadha. Amma hidhanii akkasitti utuu maxxanfamee hafee booda gaanis nan hidhamee gara 98 sana booda mana atbaan nan bahee amachumaan calqabee gaafa Oromoo barbaadu ficha. Utuun sintobolii kan keessatti dura jecha jarri nu baasan kana jecha galaa irraa bahee kana kan nu baasan kan hin argee kutaa shaninnaan baradhu bara asirratti kutaa shaninnaan baradhu kitaaba agaraachin kan jedhu biyya keenya jecha achirratti suureenyu kaartaa Itoophiyaa kaasanii bakka baay'eetti gaalinya hundi iddoo dabalatee jechaadha. Amma achumaan gaafa maal jechaadha kun jennaan afaan mata dubbatu kana naan jedha. Ani afaan Oromootan dubbadhaa jennaan isuma tokkumaa naan jedha. Akkamitti walloo gaalinya dubbate jennaan amma malee maal jedha. Edaa namichi mataa isaatti nama wallooti namichi barsiisaa keenya sun kutaa shan barsiisna wallooti. Isaan Oromoodha miti naan jedhee naas nagaa. Saya kaitanii akkamitti jedhe maaliif ganna keessatti nuti amma jiru ollaa keenya warra Amaaraan jiru Oromoo jedhu. Nuti sisidaamoo jennaan malee isa sana dhaga'ee hin beeku sana kan calqaba dhaga'ee jira uummanni sanaan hin beeku maqaa sana hin beeku warri baratee dubbisetu maqaa isaan nuba sana beeka malee uummanni hin beeku sanumaan hin beekan Oromoo ta'ee hin beeku. Kanaaf akkasitti gara nuti seenee gara seenatti seenee malee seenaan duraan seenaan Itoophiyaa kan jettuu fi seenaa Chaayinaa baala uumtee Sri Lankan shaayii uumtee kan jedhan kanuma fi lola addunyaa kan amantii laafisee kan kana kutaa 7 8 barattees na booda nan dhiisee wal quban qabu seenaadhaan jechaadha. Garuu kanatti na eegaa jallifamee barreeffamuu kana hindiidhaa dhufee jedhe Chaayinaa maqaa ishee Faransaay irraa dhufee jedhe Israa'el irraa dhufee jedhe kanuma maatirraa qaniiti kana jedha jeetan qoradhe gaafa qoradhennaa jiru dhuga jechoonni baay'een biyya Hindii keessa ni jiru kan Oromoo wal fakkaatu garuu seenaa Hindii immoo maal jedhee gaafa immoo hodhuuf immoo isaan maal jedhu biyya Puutii irraa dhufneedhaan warri Hindii biyya Puutii irraa dhufnee jedhu warri Hindii seenaan saarii akkasitti matochaadha. Puutii jechaa egaa samaan lafa Somaalee irra jiru haa ta'u kan biraa haa ta'u hin beeku. Puutii jechaan immoo afaan warra Hindiitiin immoo gurraacha jechaadha. Kan warra Bulchiisis akkasuma. Puutii jechaan gurraacha jechaadha. Kanaaf maaliif immoo Faransaayitti immoo waa beekan jedhee immoo gaafa qoradhus immoo warri kuush warri barbar jedhan yeroo tokko Ciqaniiti Poorchugaal, Faransaay, Ispaan, Xaaliyaan qabatanii jiru. Ammallee ni jiru jechaadha. Warri kun Kataloonaa faayidhaan kun Baasii faayidhaan kun amma warra sanyii kuush warra barbar jechaadha. Baay'ee gootaa baay'ee loltuudha jarri kun baay'ee jechoota kuush qabu. Jechoota kuush sun immoo jechoota Oromootiin wal simata. Kanaaf namni tokko 1920 maal kan barreesse Oromoon goota Faransaay keessaa Guween jedhamudhaa dhufee anuu jechoota shannan beekaa kan wal fakkaatu lammata immoo Faransaayonni dubara Oromootiif garaan isaanii naa kana bashaa caalaa jedhee barreesse. Amma kanaaf maalirraa jedhee kan inni qoradhu edaa jarri warri barbarsuun warri kun barbar kun egaa Gibsi irraa kaasee Oromoo ka'utti isaani kun warra Gadaafii fa'aa baay'ee loltuu jechaadha. Kanaaf amma warra Awurooppaa suni warra barbar waan isaan rukutaniif waan baay'ee cimoo ta'aniif arrabsoo barbarizim jedhu ammallee barbarizim jechaan gara jabeeyyii jechaadha. Kanaaf barbarizim jedhanii kan ammaattu kan kaa'ameef kanaaf namoonni illee isaan iyyuu warra bashaa gaallaa jedhu jechaadha isaan warra barbarsanaaf. Amma warri Kataloonaa sun warra dhoo kana rifeendarii deemsanii Ispaan irraa amma eenyudha sun faama kuush isaan ispeeshaalii warri rifeensi isaanii gurraacha iji isaanii gurraacha Xaaliyaan keessattis Faransaay keessattis Ispaan keessatti Poorchugaal keessattis kanaaf geessanii achi jechaadha. Israa'elitti maayidhaan jedhee nama dhufummoon Museen mataan isaa kuush keessaa Nuubiyaa keessa waan tureef idda masaraa mootummaatti baqatee bahee gara Nuubiyaatti dhufeeti mana ayyaantu tokko mana ayyaantu kuush nama Hitroo jedhamu tegalee inni ayyaantudha dubara lama malee hin qabu isa biratti oolaa tiksee fi dubara isaa fuudhee achitti afaan kuush baratee
Baay'ee kanatu kitaabni jechuun afaan Oromoo baay'ee jira baay'ee keessa yoo ilaalte. Amma kana fudhatee dhaqee innaa dubbatus amma dubara isaatti afaan fuudhetti dubbatee jira. Achis dhaqanii jechuun baay'een achitti Israa'el keessatti ni jira jechaadha. Kanaaf fuudhanii geessan ofii isaaniitti abbaa biyyaa ta'uuf ofii isaaniitti biyya arabaa dhufuuf jechuudhaafiif kuni Oromoo laa dhufee jedhanii nurratti barreessanii malee Oromoon Nuubiyaa irraa kaasee magaalaa Hindiitti diriiree lafa qotaa Oromoon immoo eenyu qofa miti horii qofa tiksu horii qofa ofii hin deemu qonnas kana barreessaniiru yoo xiqqaate naannoo Nuubiyaatti kuma shan dura dhaloota Kiristoota kuma shan dura lafa qonnaa fi lafa eerichaatti sirnaan jira qotaa ture jedhame. Baddaa Eertiraattis baddaa naannoo amma Eertiraa jiru kana Tigraay kana hunda lafa Amaaraa yookaan durattuyyuu lafa qonnaa ture Oromoon qotaa ture. Booda lolli innaa hammaatu horii fudhatee keessayyuu hunda osoo hin ta'in kaan citee achumatti hafaa abbaan gadaatiif qaalluun namni tokko socho'aa jechaa jalaa socho'ee dhufee kaabarraa dhufee keessayyuu naannoo Odaa Nabee qote jechaadha. Goojamnettis qaallu tokko hojjeesaniiru. Ammas Odaa Nabee irraa eenyutti erganii maanni kun warra qeessota manaksee ta'an jedhan kanatti erganii hordofanii qaallu tokko hojjeesanii Odaa Nabee irratti jechaadha. Sana booda qaalluunii fi warra abbaa gadaa Odaa roobatti kan socho'an jechaa baay'ee socho'an. Garuu uummanni socho'an achuma jechaadha. Achatti dhaabbatee loluutti ergaa ooyiruu sana amantii sana. Ammas maalinni kan beeku hin qabnu yeroo lolli amantii deemu sana Oromoon bakka sadiitti qoodamee lolaa ture. Warra kiristaanaa wajjinis citee warra fee kiristaana gargaaraa kan loles hin jira. Fakkeenyaaf akka hooggana waraana Libba Dingil Tulluu jedhamu. Kan warra Agaw Azaash Caalaa kan jedhan. Otoo kana dubbannu warra Agawoo keessaa amma namichi Naakuu Tolaa jedhamu dhaadsaa Oromoodha. Dhaadsaa Oromoo waan taateef inni Agawoo abbaani masaraan mootummaa innaa dhaalu akkuyyuutti warra haadhaaf deemuuchise jechaadha. Kanaaf afaan hojii afaan Oromoo ture achumatti Agawoo achumatti jechaadha Laallibalaatti. Egaa akkasitti garas hin jiru jechaadha. Karaa musliimaas karaa bahaatiin kan dhufes keessa jiru jechaadha giraanyi fa'aa wajjiniin. Inni immoo aadaa galaksuu deemuun inni gadaadhaan sochoos immoo qobaatti jira lachuu lolaa jechaadha. Akkasitti Oromoon bakka sadiitti qodamee wal lolaa ture. Gara sadanuuyyuu bakka sadanuuyyuu jira jechuudha. Oromoon diriireetuma Meeroo irraa kaasee hundeen isaa Meeroo irraa amma galaana Hindiitti diriiree jira jechaadha. Kanammoo Bulaatumichi illee barreesse namichi Joon Kermeedii kan jedhamus barreesse maal jedhee barreesse Oromoon galaana diimaa irraa kaasee amma Kaartuumitti amma sabbata lafaatti amma Hindiitti diriiree jira. Warri Saahoo fa'aa gosa isaaniitti afaan isaanii tokko warri Saahoo loltuudha akkuma Oromooti. Waraana fardaa gara 2,000 qabu. Lafti isaanii fardaaf hin ta'u. Firoottan isaanii warra raayyaa jedhamerraa baddaadhaa dhaqanii fudhatu bitatu. Warra raayyaa immoo isaan bira darbanii warra firoota isaanii warra imanuurraa baddaa warra imanuurraa bitatu. Jedhee akkasitti walitti hidhee barreesse jechaadha. Kanaaf Oromoon kibbarraa dhufee akka waan isaa weeraree osoo hin ta'in diriireetu durumaan baqatee diriiree lafa kanaan dhumarra jira jechuudha fiifan. Obbo Leellisaa beekumsi ati daawwattoota keenyaaf hiraa jirtu dhugumaatti beekumsa bareeda. Waan Oromoon keessa turreef itti jirruu fi madda keenya kan nu agarsiisaa jirudha. Egaa daawwattoota keenya qophii Dinqa Oromoo har'a keessummaan ani isinii qabadhee dhufe kun ardii Afrikaa irraati. Ogeessa waa maraati Oromoodhaaf karaa hedduun gumaacha gurguddaa nama buusaa jiruu fi ogummaa isaa keessattis nama xiyyaara akaakuu garaagaraa balaliisaa turedha dhaggeeffattoota keenya. Haa ta'u malee ogeessi kun Oromoo keessatti dhalachuurraan kan ka'e waan Oromummaa isa quuqurraan kan ka'e madda Oromoo seenaa Oromoof duudhaa Oromoof safuu Oromoo qorachuutti gad nama taa'ee fi kitaaba babbareedaa yeroo amma dubbistoota biratti jaallataman afaan Oromootiin qopheessee saba isaatiin kan ga'e kitaabni isaa kun tokko bara 2013 kan maxxanee fi inni lammataa immoo reef kan maxxane kudhaama seenaa
jedhamuun beekama. Dhaggeeffattoota keenya ogeessa teknika keenya Gadaaraaraa wajjiniin jira. Egaa obbo Leellisaa Bantii ammas egaa beekumsa bareedaa kana yeroodhuma duukaa saammachuudhaa fi mee gaamma akka qorannoo keetti mee akka madda dhala namaatti maal nutti himuu dandeessa keessumattuu madda dhala namaa gaafansiin jiru waa baay'ee dhagaatammaa dhaloota Kiristoosiin duratti waggoota 15,000 boodatti achi nu deebisteedha kan nu agarsiisaa jirtu akkatti maqaan halagaan nurratti gadi buuse kun walii keenya gidduutti dhiiggaa fi jibbiinsa guddaa kan dagaagsaa turee fi Oromoo irratti sirni impaayera sanaan bara dheeraadhaan nurratti wal jijjiiru sun nu cabsaa akka tureef aadaa keenya aadaa isaaniitiin bakka buusaa dabaree harka nutti gaggarataa nu cabsaa akka isaan turan egaa kitaabni kee bal'inaan kana ilaaleera. Mee akkamittiin ilaalta madda dhala namaa fi keessumattuu Oromoon eessaa garamitti babal'ate amma yeroo baay'ee Oromoon godaane jedhanii nurratti katabaa turan sirni warra Habashaa akkuma ati qaata dubbatte abbaa Baahireetii jalqabee alaqaa ka'ee namoota baay'een jiru gaa seenaa warra Habashootaa kana keessatti alaqaa taa'ee jalqabee waan hedduutu jiru isa duras waan baay'een nurratti katabamee seenaa keenya miidhagaa bareedaa akka isaan dhabamsiisaa turan balleessaa turan ni beekna. Oromoon akkamitti babal'ate maddi dhala namaa maali akka qorannoo keetti obbo Leellisaa? Gaariidha madda dhala namaa gaa warri amantii Noo irraa kaasaniiti giddugaleessa bahaa irraa kaasaniiti babal'atee sadii isaanii ilmaan Noohii Kuushii Seemii fi Yaafeet jedhu Kuush dhufee Afrikaa dhaalee diimaa ture garuu waan abaaramee fi gurraacha'ee afaan isaa sadda ta'ee jedhaniiti barreessan warra amantii. Warri immoo qoratan immoo gara miliyoonatti kan fagaatu maddi dhala namaa Afrikaa keessa ta'uu jechaadha. Afrikaa keessa ta'uudha. Afrikaa keessatti immoo sulula Abbaay keessatti bakki jannata Eden kan jedhu illee achuma ta'uu keessayyuu Nuubiyaan kun baay'ee baddaa tulluudhaan baay'ata. Naannoo sana ta'uu sana agarsiisu. Achirraa namoonni yeroo adda addaa keessayyuu namoonni akka jedhanitti warra qoratan keessayyuu namichi Joon Waatsan jedhamu qorannoo guddaa gara fageenya kan godhee qorattoonni 30 kan irratti hirmaatan isaan keessaa qorattoonni 5 kan ta'an kan badhaasa Noobeelii kan badhaafaman kan walitti qabu kitaaba kan barreesse yeroo adda addaa Afrikaa irraa namoonni godaananii gara bahaatti godaananii achirraa baharraa immoo jalaa olee gara Saayibeeriyaa gara Alaskaatti ce'anii achirraa Laatiin Ameerikaatti deemanii Afrikaa irraa ka'anii bishaan qarqara deemanii kan jedhu kan agarsiisu keessayyuu gara 900 irraa kaasee yeroo adda addaa Afrikaa irraa godaanaa ture. Achi inni lammataa gara 700 akkasitti otum jedhu yeroo godaanu jedhee garuu warra fan immoo baay'ee qaroo turanii hojii harkaatiin waan garaagaraatiin jechaadha. Kun akkuma piraamidii fa'aa hojjechuu eenyumaa dura qaroomee kan jedhe isaan jechaadha. Horii adda addaa madaqsuutti kan calqaba isaanii warra Kuush jechaadha. Oromoo jechaadha. Achi Nuubiyaa keessatti naannoo Meroweetti jechaadha. Amantii kanuumeyyuu warra Kuush kan amantii kan uuman waaqa kan jedhan isaan waaqa kan argan isaan waaqanii kaa jedhuun lubbuun namaa immoo baadha. Naasna afaan warra Kuush duriitiin afaan warra Kemeet yookaan afaan warra Maaruu jedhu warri barreessan people of Maaruu jedhu. Maaruun jechi Maaruu jedhu ammallee Oromoo keessa ni jira gosti Maaruu jedhu. Isaanis warra calqabaa sana warra durii sana people of Maaruu jedhanii barreessan jechaadha. Uummanni kun baay'ee qaroodha jechaadha. Amantii kan uume isaan maal arganii uumanii gochaamni godhurraa gochaamsaarraayi ilmoo namaa kennuurraayi amma fakkeenyaaf waaqa gurraacha jedhu isaan ofii gurraacha waan ta'aniif jechaadha. Kan waaqa gurraacha jedhu lammata irratti immoo fakkii sangaa fuula sangaa gaafa isaa waliin akka mallattoo waaqaatti fudhatan mallattoo godhaniituma maaliifin sangaa saayii dhaltee bira dhaabbatee irraa tiksu argan jechaadha. Amma
isatu ilmoo kenneefi attiidha fiif isatu kenneefi kanarraa ka'anii tamma amantii uuman jechaadha waan akka kenneef amma qubee jalqaba uuman illee kibee jedhamsaa warra qubee sana uuman illee mallattoon jalqabaa fuula sangaati gaafa isaa waliin qubeen calqaba jechaadha. Qubeen dhumaas gadi garagalchanii ommeegaa kan jedhamu innis immoo fuuluma sangaati gaafa isaa waliin. Amma qubeewwan kaas ni bishaan zigzaagii wayii tolchuu amma qubee adda addaa tolchanii fi qubee waaqaa jedhanii waa'ee waaqaa waa'ee amantii itti fayyadamaa turan. Otoo fayyadamaa jiran iyyuu firoottan isaanii warra feeqaa jedhan amma qaxara galaana Bitiraaniyaa yookaan Sooriyaa amma jedhamtu keessa qaxara turan. Isaan irraa fudhatan qubee warra Kuush kanarraa fudhatan jechaadha. 22 fudhatan. Baay'ee kan warra Kuushii 22 keessaa fudhatanii tolchanii fonootiks kan jedhamu itti tolchanii fayyadamuutti jiran jechaadha. Isaan irraa warra feeqaa amma naaf sangaa sana garagalchanii qal'isanii karaa wal qal'isanii garagalchanii fuula sangaa sana taas alfaa taas jechaadha. Ommeegas isuma fuula sangaa sana tolchanii kaan jechaadha. Amma fuudhanii amantiitti isaanis walitti hidhanii jechaadha gartee. Sibiila baqsu waan dadhabchuutu isaan jechaadha. Isaan warra Kuush sana warra Oromoo kana warra Kibeet kana warra Maaruu kana amma achirraa isas namoonni Giriikitti jedhanii carqaba dhaqanii roba Tebees kan jedhamtu asitti ijaaranii Kuush keessatti ammas dhaqanii Tebees kan jedhamtu Giriik keessatti ijaaran jechaadha. Achirraa egaa qaroomisa irraa fudhata warri Giriik fudhatanii maal kan jedhamu tokko humna fudhatanii dhufanii Gibxi rukutanii qabatanii siidaa 40,000 caccabsan warri Giriikinaa dhufanii Kuush naa qabatan Kuush kaabaa naa qabatan jechaadha. Kan ofii taasisan Peetirus jedhamu kan warra Kuush barreessaa kan turan waan adda addaa irratti hin guban jechaadha. Amma xiqqoo tokko fuudhanii kuusanii irraa qorachuudhaaf fi Aleksaandar inni guddaan suni walitti qabee beeksisa Herodotus fa'aa waamee qubaatti qasaan qabatanii kan taasisan lafarraa gubanii jechaadha. Warri kiristaanaa dhufnaan ishii haftee gubanii jechaadha. Musliimonni dhufnaan caalatti immoo balleessan jechaadha. Amantii warra paagaan jedhanii jechaadha. Barreeffama hundumaayyuu. Amma xiqqoo gara 2000 taatii kan haftee maal jedhanii ibiddarraa kan hafte. Yeroo musliimni dhuftee Kuush qabattu beenyi suni Peetirus suni kan kuufame ibiddi isaa otoo hin dhaamin ji'a jaaga'ee jedhu warri barreessan. Egaa kana kan warra qola sanaa Joon Kennedy kun akkatti barreessetti baay'ee siraa jechaadha. Kalendarii isaan tuume warra Kuush tuume kalendariis ji'aa fi urjii fi bishaan Abbaay ilaalanii bishaan Abbaay baddaa roobee yoo dhaqee guutaa Abbaay ganna guutuun guutu yoo tokkicha dhufee innaa guutu mallattoo godhatanii bishaan Abbaay dhufuu fi fulbaana keessa achi ga'uu fi bakkalcha barii fi ji'a waliin ba'u walitti dhufanii sanaani barra haaraa guyyaa tokkoffaa fulbaana tokkoffaa keewwatan jechaadha warri Kuush warri Gibxi jedhan jechaadha. Booda gara bishaan Abbaay turuu fi duftee dhufuu qalqalbi roobni amma cumaan urjii fi biiftuudhaa fi gaadduu biiftuu fi ji'a qofarratti hundaanii turfatan jechaadha. Maal jedhanii urjii sana urjii bakkalcha nuti bakkalcha jennaan bakkalcha barii jennaan nuti Oromoo lammata immoo urjii barii yaasaa sanee jenna. Amma faranjoon maal jedhanii doogistaar jedhaniin bakkalcha barii sanaan doogistaar bakkalcha yaasaa sanee sajjala sanaan doogistaar jedhanii barreessan jechaadha. Sana gaa Kuushonni kan isaan jalqabe egaa dhaloota Kiristoos dura yeroo dheeraa jechaadha gara 2772tti jedhu dhaloota suura kalendarii sana kan argatan jechaadha. Sana gaa amma Giriikota cabsanii warra Roomaa dhufanii gaafa 34ffaa dhaloota Kiristoos dura 34 jechaadha almost waggaa 34 hafe dhaloota Kiristoos jedhanii kan isaan daangessan sana ga'uuf yeroo isaan dhufanii namni dhufe san keessa namichi Paappaa Juuliyaan yookaan Juuliyas jedhamu suni Hilaari kan isaanii
malee waggaa tokko gara dhibbaa furii kan isaanii amma dhufee kan isaan kana argu guyyaanis sa'aatii 12 halkanis sa'aatii 12 hiratanii jiru warri kuushku sana fuudhee tolchee maal jedhee amantiidhaan wal qabsiisee addaan waggaa 5,500 dura ture. Nooh immoo isa booda waggaa 3,000 amma waaqni waadaa galee fi 5,500 irrachaa dhufee dhaloota Kiristoosatti tokko jedhee calqabee waadaa sanaa ni jedhee kana tolchee lafa kaayee amantii ani wal qabsiisanii yeroo sana mootiin Roomaa kaaba Afrikaa kanaa fi Midilistii kana qabatee amma Baabiloonitti bulchaa waan tureef lakkoofsa akka fatan qaban jechaadha. Warri Ortodoksii warri amantii Kiristaanas sana fudhatan jechaadha. Utuma sanaan deemanuu waggaa 360 immoo maalitti wal falmiin ka'ee adda cabanii Ortodoksii fi Kaatolikiin waliin turan amma isaatti lakkoofsa baraa isa Itoophiyaa fayyadamtu kan jechaadha. Sama Itoophiyaa fayyadamtu kana Juuliyaanoo jechaan inni kan kuush kan isaanii kan keenya kan isaan jedhan inni waa tokkooyyuu sana fudhatanii akkuma kanaan dursee warra Gibsiitu fidee fi amantii sachii dhufee qaban sinyee sana amantii sana wajjin itti dhufee fudhatan jechaa malee duraan hin qaban waan tokko isaan kan innaa kan ibsanii baara beelu muudamee ji'a ja'affaa torba shanaffaa yookaan bara gaangeen fi tiraayiduutti maal akkasitti godhu malee lakkoofsa baraa kan qaban ture warra Habashaa amma gaa kalandarii kana tolchanii addunyaa guutuu fudhachiisan jechaadha. Fudhachiisanii nayanii gaaf kaanii namichi barbar Ariyoos kan jedhamu waa'ee amantii kanarratti baay'ee nama dandeettii qabu sinodoosii baay'ee bulchaa ture. Yesuus kanaafuu maaramii dhalatee maaramiin immoo sanyii addaamii cubbuu addaan qabdu hin qabdi ishiinis kanaaf Yesuus Kiristoosis maaramii irraa waan dhalatee fi cubbuu qaba nuuf qofaa fi miti kan jedhu barsiise. Akkamitti barsiiftanii itti qaamii beektonni wal ga'anii beektonni amantii ennaa sanaa wal ga'anii itti murteessanii dhagaa arreebanii ajjeesan jechaadha. Amma Ortodoksii Itoophiyaan jaatti waa Ariyoos wazarkama maal jedhanii arrabsiti hin jaallattu jechaadha. Booda turanii immoo guruupiin isaa immoo kaanii lama qabaa akka namaa hin nyaataan dhugaa hin gaddaa akka malee kaammoo ni fayyisaa kan jedhe kaasan. Gaafatan mootii Roomaa innaa sana gaafannaan deesiriidha mala lama qabaa jedhan. Amma chumaan warri Gibsiitti hafee Iskindiraa fi Sooriyaatti warra hafee Turkiyaatti warra hafee lakkii tokkuma qabaa tokkuma hojiin isaanii abbaan ilmis hafuuris tokkuma dhi'anii cichan jecha amma bakka lamatti cabanii gargar ba'anii amma isaan sun Kaatolikii jedhanii isaan kun Ortodoksii jedhan amma sana booda Kaatolikiin immoo riisarchi gochuu kana itti dhufan jechaadha warra isaan kun immoo gaafiin gaafanne kan riisarchi akka hin qoranne dhorkan warra Ortodoksii otum jedhanu 1580 immoo namichi Gorgoriyoos jedhamu immoo ka'ee kalandarii isa kana qoratee sa'aatiidhaan maal godhee sa'aatiin guyyaa wal caaltii ishee wal caalsona daqiiqaa tokkoo fi sakandii 10 immoo waan akkasii funaanee waggaatti kurmaana guyyaa waggaa afuritti guyyaa tokko akka taatu sana qoratee waggaa 8 fuulduratti deebisee jechaadha. Fuulduratti deebisee sana labsane mootiin eenyu akka sana fudhatan 1582 labsame jechaadha. Inni kan Gorgoriyoos warra Awurooppaa amma addunyaatti fayyadamu kun. Inni amma Itoophiyaatti fayyadamtu immoo warri bahaa kun jechuun Raashaan, Giriikiin, Sooriyaan itti hafan jechaadha. Amma Raashaan alama maal 1922tti isa kan Awurooppaa malee ammasitti isin kan Itoophiyaa kan fayyadamte jechaadha. Isuma Itoophiyaa keessatti fayyadamu kana fayyadamte jechaadha. Qaroominni egaa kan amma uummanni Booranaa keenyaatti fayyadamu Oromootti fayyadamu warri gadaanaan bula lamatti fayyadamanii isarraa kan dhufe kan kuusanarraa isa ji'aa fi urjii fi ilaalanii baranaaraan isa guyyaa gaarii ilaalan achi keessa kitaaba keessatti jira achi argachuu dandeessu kan amma Booranitti fayyadamaa jiru kun isa jechaadha. Kan warra kuusan maaliif beesi keessaa tokko warra guddisa keessaa kan qabu immoo warra Hindiitii fi warra Maayaati. Jara kana wajjin immoo Oromoon hariiroo hin qabu. Amma dhuguu keessatti jechaadha. Garuu wal fakkaata kalendariin isaanii ji'a urjii biiftuu wal simsiisanii jechaadha. Amma namichi dhufee qoratee namichi Haberlaand kan jedhamu namadhaan dhufee qoratee
kan Booranaa kee qorate hundumaa sirruma ta'e sirrii ta'ee naarko maal jedhaa sirriidha wantichi garuu falfalaa hin falfalu malee uummanni loon isaa lakkaa'uu hin beekne uummanni maatii isaa lakkaa'uu hin beekne akkamitti urjii lakkaa'ee kana fidee jedhee barreesse. Wanti sirriidha waa tokko dogoggora hin qabu amma kan waggaa kan jaa hundumaa dogoggora hin qabu garuu akkamitti uummanni horii isaa lakkoofne ijoollee isaa lakkoofne akkamitti urjii lakkaa'ee Oromoon immoo loon isaa lakkaa'uu hin jaalatu malee lakkaa'uu dhabee miti. Mooraa sadiidha malee lakkaa'u ijoollee isaas waan lakkaa'ee jedhan lakkaa'u inni lakkoofsa isaanii hin dubbatu waan irra laalin jedha kana malee wallaalee miti lakkoofsa wallaalee miti garuu qaroomina kuush sana ammaayyuu Oromoon harkumaa qabachaa jechoota kuushillee ammaayyuu harkaa qabachaa kallachi amma kallachi addatti keewwatamuuni dur warra kuush turani mootii kuush keessa nana kuush Oromoo sin jedhee nama Diyaanosos jedhamu calqaba kan tolcheef jechaadha kabajaaf tolcheef warra kabaja malee hin keewwatu kallacha siigalee siidaa tolcheef jechaadha siidaa isaa si erguu nan danda'a kan Diyaanosis san tolcheefi sanarraa eeyyuu jechaadha inni lammata immoo mallattoo jawwee kan isaan fayyadaman jechaadha amma kallacha gogaa jawweetiidha gogaa hundaa tamu jechaadha. Kan gadi baasanii keewwatu malee akkatti ifa abbaan arginu dhuftuun keewwaticha kabaja guddaa qaba keessayyuu kuushota nuubiyaa turan keessatti hin socho'atu wanta kabajamee mataa jechaadha namuma kabaja qabu malee hundumtuu hin keewwatu amma sunis achumaraa dhufe hojii harkaa ogummaa fudhannummoon sibiila tolchuu waan adda addaa tolchuu uffata dha'uu sunis ennum sana kuushumarraa dhufe warri hundaa dhagaa tolchu warri hundaa sibiila baqsee waan adda addaa eeboo waan silaasaan barbaachisu tolchu kan hundumaayyuu amma isaan warra semeetik immoo hin arrabsa gartee tuumtuudhaniin maqaa biraa kennuu fi warra uffata tolchuu maqaa biraa kennuu fi hin qaban kan beekan kanaaf qaroomni sun qaroomni kuush sun calqabaa qabee amma ammaatti Oromoo harka jira jechoonni illee maqaa moototaa kitaaba keessa jira ila agartaa warra akka Tuuta Mooses kan daakee kan jedhamu kun maqaa Oromooti mootota Oromoo turan jechaadha walumatti faariitu maqaa Itoophiyaatiin hundumtuuyyuu Aksuum kan mallattoo kallacha Oromooti semeetikii kan figadhaa isaan dhufanii akkuma Gibsitti warri Giriik barreessan dhufanii jijjigsan baay'ee sanyii siidaa Aksuum jiru Addigiraat irraa kibba dhiyaa jijjigee jira mallee barreeffamni isaa foottoqaa jira sirnaan qabuu dhiisanii kan isaanii waan hin taaneef eenyurraa Addigiraat isaarraa gara kaaba bahaatti duratti marraa kaasee maqaa Oromoo yoo ta'u iddoo isaanii Oromoo kan jedhu jira barreeffamee kaartaa irratti uummanni achiis Oromoodha. Siidaan sun egaa mallattoo kallachaati. Akka kanaan dura dubartiin Zeedab Badaawii jedhamtu BBC irra kan hojjettu waa'ee Nuubiyaa agarsiisaa turte BBC irratti. Inni agarsiiftuu kan hin dhaabbanne isaas Aksuum kan wal fakkaatu. Ciisee kan jiru turfamee ciisee kan jiru kan dhaabbannetu ciisee jira jechaadha. Exactly barreeffamni jiru maal santu isuma Aksuum kan jiru kan fakkaatu jechaadha. Maal jedhuugaa warri qoratanii Aksuum kan ture bakka bu'aa isa akka warra indaraasii bakka bu'aa mootota Beeruwee jiraniiti. Aksuum kan ture ni gabbaru jechaadha. Maaliifin naganni karaa sana dhufa Hindii irraa biyya Arabaa irraa karaa wadaba Galaanii maal jirtu aduulee yookaan isaan aduulis jedhuuni aduulee karaa aduulee sana dhufee Aksuum irra bahee Meerowee irraa gara dhiyaa deemaa jira nagad. Kanaaf bakka adda addaa kaatuun hin saamne garamti godaanee jedhee gaaffii kaasa jechaadha. Maqaan achi jiran immoo maqaan achi jiruuyyuu Bareentuu Marsaa kaloo kana ammumaayyuu hin banne jechaadha. Achi turanii bakka bu'aa mootii isa Meerowee jiruu turanii. Qaroominni egaa sin jedhe kun kalendariis ta'e kan amma Oromoo harka jiru hojiin harkaa kun hundumtuuyyuu qaroomina kuush durii sana asin jechuudhaafiif. Galatoomii obbo Leellisaa kaayyoon qophii dinqa Oromoo inni guddaansaa namnuu aadaa
seenaa fi duudhaa keessa tureef keessa jiru gadi fageenyaan qoratee waan fakkaatu sana akka xiinxalee wal maddii kaa'uudhaan waa mara ilaaluu fi akkuma ati dubbatte egaa qaroominni kuushii qaroomina falaasama hedduudhaan guutee fi hangafa haa ta'u malee yeroo ammaa kana egaa waa baay'eedhaan bakka buufameera akka ammaa fudhattee ilaaltu egaa hundumtuu seenaa mataa ofii ni qaba haa ta'u malee qabatama guyyaa yeroo ammaa kanaatti yoon si fidee Oromoon amantii garaagaraa keessa jira. Oromoon Islaamni jira, Oromoon Kiristaanni jira, Oromoon waaqeffataan jira, Oromoon kan biraanis egaa amantiin waa baay'eedha jira. Akka Oromootti egaa nuti Oromoon tokko, Oromoon yeroo ammaa kana egaa tokko hidhee ka'aa jira. Amantiidha, lagadha, achi sana utuu hin jedhinidha. Waliin jira, wal kabajee. Egaa haa ta'uuti egaa ammas xiqqoo yeroo keenya duukaa deemuudhaafi obboleelli isaa maqaan lafa keenya, maqaan nama keenya seenaa ati amma dubbataa dhufte sanarraa kan ka'e egaa gegeddaramaa isaatu jira kana kitaaba kee keessatti atillee baay'ee kaasteetta maqaan namaayyuu taanaan har'a Oromoon jirru kuni Oromoon miliyoona hedduu taanu kuni maqaan keenya gaafa qoodamu waa baay'ee jalatti qoodamuu hin danda'ama jechaadha. Tarii baay'een isaa kaan amantiirraa dhufee kaan iddoo biraarraa dhufe. Ati immoo kanatti jechaa jirtu maqumti Oromooyyuu durii ka'ee Oromoo kan jedhamu har'a miti waggaa dhiyeenya kana miti barreeffamni jiru kunis qubeen kunis maal kunis falaasamni kun qaroomina durii kaanee qabnudha jechaadha jirta. Mee akkamittiin irratti fe'ame maqoowwan kun maqaan lafa keenyaa kun amma qorattoonni ammaa waa tokko baasaadha jiru. Finfinneen kun Addis Ababaa ta'uun argitee Adaamaan kun Naazireet ta'uun Debre Zayit kan isaan jedhan kun Bishooftuu jennee nuyi waamuun Hagareewet kan jedhu kana Amboo jennee kan nuti waamnu isaan sana jechuun egaa maqaan lafa Oromiyaa maqaan gara raayyaa keessa jiru iyyuu Azaboo keessa jirus Walloo keessa jiru hundumtuu keenyaa jechaa jirta ati akkamittiin bakka buufame kana qorannoon kee maal agarsiisa akkamittiin maqaa kana fudhataadha dhufne siin jechuuf kun immoo yoomii ka'eeti maqaa kana argachuun keenya maqaa kana waamamuu jalqabuun keenya duuchinni jiru maali jettee dubbatame kana xiqqoonaa ibsiteesee kanarratti. Gaarii dhagaa akkuma siin jedhe warra seenaa keenya barreessan sun egaa warra semeetikiitii ka warra faranjootaa haa turu isaan egaa yeroo adda addaatti biyya Arabaarraa dhufan warra semeetik jedhan.